Simbobadi galti Uman bahri barra Simmalihim bu'u Dolinu mugharra Kunja junta sifta Wan barbadi mara Bakitu kun kabdu Darji fi sanirra La ilaha illallah La ilaha illallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح جرتني ورفتك جالتمو كبجمو كم جرتن فيا كيسني على من نسانا مكيسن لقى في أمال فقط سنجتها هرنت نجانا ما نروفني جراج ري وجين كانوا جنوتا أكنت يولالتني كسر قبسي جرجرو ما ندجان هدتا كمان ندجان زي بتني رومبودا كنتا فما ساتي ونجرت شوداني داندي آيا akkana isin jaa hundumaa fuumee maal hojjechuudha deemna fuulii hojjechuuf jechuudha wardoftoota kiyyaa fuulii baaqelaa kunuu kana fakkaata isa hojjechuuf deemna hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura viidiyoo kana laayik sheer gochuuf hin dagatinaa jiddumaan immoo waa'een isin yaadachiisa akkuma argaa jirtan namoonni afata babbareedaa barbaadan namoonni arafaaf keessatti ergaa jirtan akkuma jirtanitti taatanii namoonni barbaadanillee heeloo jechuu dandeettanii akkasumas maatii keessan obboleeyyan keessan ufii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettan jechuudha hordoftoota kiyya kana jechuun kiyya fakkeenyaaf uffata kana ammaanii tanaan dura waraabee warri keessanatti ergitan ammallee walumaa galatti gizee baay'ee asirratti ibsa kan isinii gadhiisuuf viidiyoo antanaan dura dubbadha namni arguu dhawuu danda'a ka amma gadhiisu kan arguu dandeettanii namoonni jechuuf yaada qabdan uffanni ammaan tana kanneen keessa filattanii onatti ergitan dhabamuu danda'a walumaa galatti eega simbirri ergitaniin booda uffata jiru keessaa filattanii jechuudha kaan ammoo jedhee gadhiise kana baay'een keessan jaalattanii jirtanii kanaan dura tokkollee hedduu jaalattanii isiniyyuu kana jaalattee aati meeshaa kana jechuudha kanatti dalagee fakkeenyaaf isinillee kana jaalattanii hojjetan yoo uffanni kun dhabame uffata jiru keessaa kabiraatiin isinii dalagama jechuudha yeroo ammaa kana faashina garagaraatti dhufa kuni bareeda jettanii akkuma isin jirtanitti kadaran kana caalaa bareedu jiraachuu danda'a inni calamisuu qofa osoo ilaalini carqooma isaallee ilaaluun barbaachisaadha kan ammoo kan hin beeku nama bira jiru jechuudha kanaafuu maashaallah tabarakallah wanna babbareedaa haala bareedaa ta'een akka dalagsiisu kunoo hojiin ni mul'ata ni hima jechuudha kanaaf gara keessaatiin yeroo jecha ajachuu dandeettanii namoonni majalisa gargarallee nagaafattan kaarii mana keessanii lakkaatanii natti erguudhaan maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii arafaaf ni dhaqqaba warri jettan eeyyaan ni dhaqqaba simboo bira dhufnaan haala bareedaa ta'een maatiin keessan wanni isaan itti gammadan isinii wajjachiisuudhaan gara maatii keessanii isiniif erga jechuudha kanaaf lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 heloo jettan na argattan karaa waasaappitti na sodoftanii immoo darannatti tola hundumaafuu aganamata akkasii yaadachiisuuf ammaan tana akka kallattii maal ciree keenya dalaguutti deemne jechuudha kunooti wantoonni na barbaachisan ibidda sitti qabataa jira haga ibiddi keenya sirri qabatu shunkurtii timaatima qullubbii adii wanna barbaachisu asitti bishaan shaayii irra kaa'ee asitti immoo baaqelaa irra kaa'ee jira haga baaqelaan bilchaatu haga shaayiin danfu kallattimaan shunkurtii keenya quncisnee haga nu ga'u takka kattafannee yookaan sisirreessina jechuudha haala mijeessina ciree hojjechuudhaaf egaa bariisaan ammaa shunkurtii akkanatti bishaan irraa dhiqee bishaan lammataa irraa laayin booda haga na ga'u takka ni ciradha egaa akkasiin jaarratti warroonni gaafii garagaraa gara keessaatiin na gaafattanii waan dhuunfaa kiyyaa'oo ta'e welkaam isinii deebisaa waan biraa ta'e mootu na gaafatinaa isinillee waan ilaallanne keessa seenuu hin barbaadu kanaaf akkana isin jaa kallattii maa shunkurtii keenya haala bareedaa ta'een cirannee walitti deebina jechuudha kun akkuma argitan kana timaatimatti taree jira egaa ispiidii wanni itti dabalee fi akka isin hin fanneef jechuudha viidiyoo gabaabsuuf jecha akka inni ariifatu godhe jechuudha humna biraa osoo hin ta'in egaa timaatimaallee faqafaquu barbaada waan ta'eef faqafaqaa akkana isin jaasitti immoo qullubbii adii beekaatumaa garmalee bulleessuu hin barbaadu akkanumatti haga tokko ni bulleessa saniin booda ka haaluma salphaa ta'een ciree keenya dalagannee saniin booda gara hojii yaana jechuudha hordoftoota kiyyaa bakkuma jirtanitti hundi keessanuu asitti immoo biizii ta'urraa kan ka'e qimamii shaayii mana qophaa'ee fixee jira kanaafuu qimamii tana birrii 10 tuuni ta'unaatii garuu feestaalama keessatti dhadhaa'eetiin hin bulleessee jira kun immoo kashaayiti lamaan itti godhuu barbaada qimamii shaayii yoo qabaatiin shaayii hin jettu kanaaf kanatti qimamitti godhee ammoo sukkaara itti godhu deemee jechuudha hordoftoota kiyyaa ganaa ga'uutti akka sukkaara itti godha eegasii shaayii cinaan kennaan danfifannaa isin immoo ciree wajjannaa isin agarummaatti na waliin turuudhaan ittiin bohaaruu dandeettanii
inshallah oolmaa garagaraa waan tokko haala mijeeffadhee kan isiniif waraabu ta'a. Bishaan sirriitti itti olguute waan ta'eef hammaata xiqqoo irraa hir'isa. Galmara itti olguute kun argitanii shaayii qixalee watti godhu ol danfuu danda'a dafa irraa fuudha jechuudha soorraan hin jigini. Saniin boodatti achi deebisaa haayini tasgabba'u eegee haginni fudhatu eegaa. Shaayii qixaleen kun baay'ee takka dhageessisa. Fal'aana takka qofatti godhe garuu baay'ee dhageessa xiqqoo sirrii dabalee natti fakkaata. Hedduu dhageessa garaagarummaa wal ta'a jechuudha. Shaayii qixaleen kun hundi tokko miti eegatti itti achi rara. Eegasiin booda riftooti shaayiin keenya gadanfeen booda dhimbiibnee gara feermuuzitti saniin booda karaa hojiitti aanutti dabarra. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Wanti asirratti gadhiisu kun isinuma bohaarsuu fi anaaf immoo viidiyoo dalagaadha waan ta'eef inshallah bal'inaan immoo haala bareedaa ta'een haala isin gammachiisuun wantoota hojii mana keessaa kanaan inshallah dura waliin jirra jechuudha. Ammaaf haguma gadhiisne kana ilaala ittiin bohaara. Isininjaa yeroo mara viidiyoo meeshaa yeroo mara viidiyoo garaagaraa gadhiisuu qofa osoo hin taane waan baay'eellee gadhiisuu dandeenya inshallah rabbi jedhe. Kanaafuu isin ittiin bohaara. Isininjaa hordoftoota kiyyaa warroonni waan biyyaaf alaaluu barbaadan kanaafuu isin akka ilaaltaniif malee kun addaati miti. Shaayii teena dhimbiibannee taaftallee akkanatti mangorqoraa keessatti hambisnee dhindhuun isinitti dhimbiibee jira. Shaayii asiin raawwanne asitti immoo fuuliin keenya akka bilchaate ni ilaalla. Yoo inni bilchaatiin gana liqoon hafa. Kanaafuu ani dhugaa dubbachuu fuulii gizee dalaganii ija babaasu tokko hin jaaladhu. Kadirri isaa gallaafee hin jaaladha. Liqoon hafa jechuudha. Gizee tokko fuuliin baay'inaan fakkeenyaaf fuulii gizee baay'ee garuu mana nyaataatti akkas godhanii mana nyaataatti garmalee hin bilcheessanii noormaalii fuuliileen akkasumatti dalagamaa garmalee sirriitti hin bututu hunduu akka fedhii abbaati. Garuu mana kiyyaatti gizee godhu ka ija babaasu san hin jaaladhu. Ka ija babaasu jechuun osoo sirriitti hin bilchaatiin ka jajjabaatu san jechuudha hin jaaladhu. Kadhaama qabu jaaladha. So akkasittiin hojjedha jechuudha. Sitti ibidda xiqqoo dhaame waan ta'eef maandajaa tana garana waan jijjiireef guddaa kanarratti maxbashaa kaawweedha. Kanaafuu distii garana jijjiiree maxbashaa kiyya irra kaa'adhee jira. Maxbashaan kun hedduu takka namatti tola. Namoonni bitatiin bitadhaa sumaalu garuu anamatti ittonni jedhaa jira gara malee akkuma argitti fayyadamaa jira. Maaliif firee akka barbaadetti fayyadamuuf bite waan ta'eef ibidda irratti illee itti fayyadama. Hedduu namatti tola bal'aadha. Garmalee waan ulfaatu fa'aa itti dalagaanii ammaan tana qabannaan isaa kun irraa laallee shiboon itti jabaata garuu shiboon yeroo baay'ee itti jabeessa waan ta'eef bilooniin keessa achi seentee mana jabaatu jechuudha. Innaa akkasii hordoftoota kiyya maxbashaan keenya go'een booda zayitii keenya yookaan ooyilii keenya itti godhannaa. Isin shaashambaa jechaa viidiyoo kana ilaaluudhaan simboo viidiyoo akkanaan hojjedhu jedhanaa barreessaa. Kanaafuu waan itti aanu itti isinii hojjedha. Namoonni meeshaa na biraa qabdan wallahi laazim meeshaan baay'ee takka hin jiru dhabamee jira jechuudha. Amma dhabanuu isin jedhu hin binne jechuun sun ta'e meeshaa takka lama yoo keessaa hir'ate waan isin naan jettan san isuma gargadhu jedhee isin tursiisaa jira. Meeshaan nama lama bahee isin jedheen ture garuu viidiyoo hungoo dhuunfatti hin tolle sammuu xiqqoo bizi ture. Inshallah isiniif gadhiisaa obsaan eeggadha torbee kana keessa eeggadhan isin injaa. Qullubbii adii bilcheesseen booda beekaa qullubbii adii zayitii daffatti naqee afuurisaa maashaallah of akkama akka urgaa'u isinitti himuu hin danda'u. Haga biraawwan yookaan magaala qullubbiin adiin taatu eegee gas booda shunkurtii keetti naqee shunkurtii keenya haga bilchaatu mootu cinaa kanaa wanta tokko kakkaasna. Egasii shunkurtiin keenya kanatti bilchaatee jira. Kanaafuu ammaan tana barbareetti godhuudha deemna. Barbaree kana sirriitti aqulaala'uu barbaachisaadha. Barbareen bara kanaa nama gubbishin hin jeetii jiraani dhugaa dubbachuuf barbaree kanarratti kana mudate hedduu nama gubdi. Haaluma bareeda ta'een haaluma mana keenyatti qophaa'uun qopheeffadhe ofii kiyyaa garuu gizee dhamdhamu ta duraaniitti irratti nama gubdi. Gizee tokko gizee ala barbaree noormaalii kadaakame osoo hin ta'in zaalaa isaa kana gizee alaa bitan akkas ta'a jechuudha. Yeroo takka nama mudate jechuudha. Tariitii isaantu nama mudate jedheeti yaada nama gubdiis kanaafuu suuta jedhee akkanatti aqulaallaa bishaan xabxaba irra godhaa. Barbaree illee garmalee ittiin baay'isu kanaafuu akkuma argitan kana qulleetiin keenya haala bareedaa ta'ee nu bilchaatutu jira. Baaqelaa mootu bilcheessinee kophatti irraa fuunee jira. Tariitii fuulii baaqelaa karaa adiitiin illee hojjetuu dandeenya. Akkanatti illee hojjetuu dandeenya. Haala kanaan goonee haaluma salphaa ta'een ciree bareeda tokko wajjin kan wajjannu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa namoonni meeshaa garaagaraa na biraa qabdan inshaallah akkuma tanaan ture isiniin jedhee meeshaa takka lamaa san kama isinaan jettan san isinii guutuuf jecha ka ture fa'aatu jira. Wodhaa garaagaraa ayyaanaas meeshaan baay'een seenni dhugaa dubbachuuf maaliif akka ta'e ka dura seeni ayyaana irratti gurguratti naggaadeen hundi jechuudha. Asii mootu baay'ee hin seenne meeshaan akka dura akka gaariitti argamu san irraa jechuudha. Wadada jirallee dhagatiin isaa haa ta'uutii motora na biraa qabdanii inshaallah keessaan wal dubbisnaa ka isinii bahuu ka'ee viidiyoo godhuun natti hin tolin malee kana lama bahee jira isiniin jira keessumallee na bira ture sanii fi
akkuma tan abdiin qabaa tariiti kana gisee ciree godhu jedheetuma jallisee waraabe malee sa'aatii argadheeti miti asumaanillee namoonni akkuma isin jedha kana meeshaan biraa qaban sila meeshaan kiyya maal ta'ee ture jettanii warri shakkita yoo jiraattan asumaan isin hubachiisuu fedhu dhugaa dubbachuuf warri meeshaan biraa bitattan koottaa koomentii barreessaa meeshaa nama yoo attaatti akka biizii ta'e yookaan meeshaan sun dhabame malee meeshaa torbaan lama haga sadii caalaa na bira hin turu jechuudha osoo hin bitin yoo tariitii namni sun ganaa turuuf namni naafuu dhufaa dhabame jedhee haalli sun mijaatu bate malee meeshaa na eegatanii ji'a tokko ol kana bira ture hin jiru jechuudha hordoftoota kiyyaa haga danda'e yeroo maaf hin geessa torbaan lamatti hima geessa meeshaa nama tokko yoo itti jabaate torbaan sadii akkasiidha maaliif meeshaa kana hunda meeshaa guutuu manaa warra eeggate fakkeenyaaf ammoo meeshaa mataa akka gadi baatee bituuf guyyaa tokko ganama baatee galgala galta jechuudha meeshaa mana keessaa guutuu yoo ta'e mootu yeroo namatti fudhata waa yeroo takkaan bitanii miti ifaajee qaba wallahi laazim viidiyoo gochuun isaatu akkasitti kararraa deemtee dhuftee gadi guurte takkaa lamaan gadi guuruun addatti hojii biraatii riikardii irra gootee tokkoon isaatiin akkana mul'istee egasii deebistee meeshaa sana bakkatti raruun baay'ee tokko ulfaata jechuudha kanaafuu laayikii gochuu hin dagatinaa namni waan tokko waa sirra gadhiisu isin hin fedha keessanii ni dirqama hin qabdani inshallah akkasii namoonni barbaadan dhufuu dandeettan karaa keessaatii majaliisallee afata garagaraas firaashallee uffata garagaraa meeshaalee mana keessaa waan barbaadan heeloo jettanii orderii godhachuu dandeettanii aan immoo agar rabbiin na dandeessiseen amanamummaa guutuudhaan kan isinii raawwadhu ta'a jechuudha inshallah akkasii ashabootti godhee baaqilaa itti godhaa ture haasawaatti godhee ammaan tana ga'ee jira baaqilaa normaal dura waan bichaatiif ammaan tana meessituutti godhee meessituu ittoo diimaa jechuudha kanaaf maashaallah hedduu urgaaya ammaan tana bakka waliin dhoofne irraa baasuu qofa cinatti immootu waan ittiin nyaatamu ni mummurra yookaan ni qopheessina jechuudha fuulii akkana gizee dalagu yeroo baay'ee cinaadhaan wanta godhamu tokko wanta hin jaaladhu jira isatti godha kun ammaan tana laalaa isin dhiyeessa mul'isuuf itti jira fuuliin akkanatti godhama godhate malee natti hin tolan gara kiyyaa tariitii isin immootu osoo garmalee sirriitti hin bilcheessin godhuu dandeettanii garuu hundee garmalee hin bilchaanne garuu dhama qaba jechuudha maashaallah haala kana raawwannee jirra hordoftoota kiyyaa egaa asitti immootu fuulii gizee godhu gizee baay'ee abukaadoo qaariyaa shunkurtii timaatim cinaadhaan akkas godhuu danda'a barbaada jechuudha kun immoo fedha kiyyaa asitti immoo kun agartanii haaluma salphaa ta'een abukaadoo kana haala salphaa ta'een akkana keessuma isaatitti mummurree keessaa maal fal'aana keessaa baasna abukaadoo firii lama fayyadamaa jechuudha hedduu namatti tola tariitii yoo barbaree illee itti isin jalaa baay'ate barbaree san ni tasgabbeessa jechuudha abukaadoon kuni noormaali mootu yoo barbaree illee hin baa'anne kana cinaa yoo gootan nama nyaatamaa bitaayitii nama bana jechuudha eegas akkasitti qaaraa kana isin ciree jira maashaallah tabarakallah hedduu namatti tola karaa kana yaaluu dandeettanii yoo isinitti tola viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina akkasumas shunkurtillee akkuma argitan kana ciree jira ammaan tan immoo timaatima firii lama yookaan takka qofan jira kan egaa asirratti baaseen booda jechuudha timaatimallee hidda takka yoo guddaa ta'e hidda takka yoo xiqqaa ta'e immoo hidda lamatti godha haaluma kanaan haala salphaa ta'een ciree ajaa'ibaa qopheessine jechuudha hordoftoota viidiyoon keenya gara xumuraa gahee jira akkuma argaa jirtan kana ganama jechuudha alarratti baranda irratti hedduu waan ta'eef manatti fayyadamuun baay'ee rakkisaa ta'eera haa ta'u sa'aatiin kun ganama buna keenya kana qopheessinee haadha teenya irraa du'aayii fudhannee ciree teenya nyaannee akkanatti ganama dabarsinee jirra maashaallah fuuliin keenya kunuuti kacinaan dalageessinis kunuuti daabboo sitti qopheessinee jirra shaayiin achiin jirti maashaallah ciree bareeda egaa viidiyoon kiyya kanarraa kanumaan goolabameeti jira hordoftoota kiyya warri feetanii jaalatanii na daawwatan hundi keessanuu galatooma ulfaadha guyyaa gaarii tariitii viidiyoon kun galgalallee gabbuu danda'a halkan gaarii halkan keerii keessanaa bulaa isin jaa warri viidiyoo kiyya laayik sheer godhaa jirtan warri na jajjabeessaa jirtan warri meeshaa garaagaraa narraa bitachaa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadha jechuudha warri hawwii babbareedinaa naaf hawwitan egaa warri na jibbitan illee yoo jiraatan hin beeku hunduma keessanii isin jaaladhaan isin kabaja jechuudha warri hawwii gaarii naaf hawwitanii sanillee akkasuma hawwii gaarii isiniif hawwa rabbi aadaa muraada keessan isinii haa guutu isin jecha har'aan tana kanumaan gargar baanee jirra inshallah viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti nagahaan naa tura isin jaaladhaa isin kabaja bye bye